Hordoftoota chaanaala horsiisa amaan yeroo darbee daataa akkamitti akka qindeessinu bifa maaliin qindeessinee akka dhiyeessinuu fi galgala 6 tuqaa tokko ilaallee ture. Har'a immoo ijaarsaa fi hiika giraafotaa kan jedhu kana ilaalla. Hanga dhumatti sabiskiraayib, laayik, sheer gochuudhaan hojjetu raasiniin jedha. Giraafii dhaabbataa, ijaarsa giraafii keessaa giraafii dhaabbataa. Giraafii dhaabbataa kan jennuun giraafii akkamiiti? Giraafii dhaabbataan chaartii dhaabbataawwan rektaangulaawaa dheerina isaanii gatii bakka bu'anii waliin proportionaalii ta'anidha. Kanaafiyyuu dheerinni bifa rektaangulaaraa ta'eetiin dhiyaatanii dheerinni isaan gidduu jiru immoo bifa walqixa ta'eetiin kan barraa'e giraafii dhaabbataa jennaanii jechaadha. Fakkeenyaaf giraafii armaan gadii umrii ijoollee gooxii ganda tokkoo keessatti argaman agarsiisa. Isa kana jechaadha. Isa kana yoo ilaalle kun umrii ijoollee gooxii tokko keessa jiranii kan agarsiisudha. Isa kana irratti hundaa'uudhaan gaafilee tokkoffaa ijoollee meeqatu umrii isaanii waggaa 13dha kan jedhu kana deebifna. Lammaffaa irratti immoo ijoollee meeqatu umriin isaanii waggaa 16 gadi kan jedhu kana deebisuudhaaf tokkoffaa irratti ijoollee meeqatu umriin isaanii waggaa 13dha kan jedhu kana 13 bira dhaqnaa asiitii sararri oleen kun kan agarsiisu umurii yoo ta'u sararri dalgeen immoo baay'ina daa'immanii kan agarsiisudha. Kanaafiyyuu umrii 13 bira dhaqnee umrii 13 bira as dhufnee 13 bira dhufnee daayirektilii bakka tana dhufnee gubbaa gadi yoo dubbifne baay'ina ijoollee meeqa 10 jechaadha. Baay'ina ijoollee 10tu umriin isaanii meeqa 13dha kan jedhu kana argannaa jechaadha. Kanaaf ijoollee 10 kan jedhu arganna. Lammaffaa irratti ba'aa irratti immoo ijoollee meeqatu umriin isaanii waggaa 16 gadi. Waggaa 16 gadi kan jedhu asirraa yoo ilaalle hanga umrii meeqaatu jira? Hanga umrii 15tu jira waan ta'eef hanga umrii sararri oleen kun hanga umrii 15tti qabatee hanga 15 kun 16 gadi waan ta'aniif guutuu isaa walitti yoo idaane 5 eda'uu 3 eda'uu 8 eda'uu 6 eda'uu 10 eda'uu 9 eda'uu 13 40 takka kanneen guututti umriin 10 irra kan jiru nama 5 11 irra kan jiru immoo nama 8 eda'uu 12 irra kan jiru nama 6 eda'uu 6 13 irra kan jiru umrii 13 irra kan jiru nama 10 eda'uu 10 14 irra kan jiru nama 9 eda'uu 9 15 irra kan jiru nama 3 eda'uu 3 jennaanii 41 dhufa jechaadha. Caa irratti immoo ijoollee meeqatu umriin isaanii waggaa 13 oliidha. Waggaa 13 ol kan jiran waggaan 13 ol 14 fi 15 jechaadha. Akka giraafii kanatti 14 fi 15 baay'ina barattoota umrii 15 qabanii 3 kan umrii 14 qabanii immoo meeqa asitti 9 eda'uu 3 9 eda'uu 3 meeqa 12 ta'a jechaadha. Daan ijoollee meeqatu umriin isaanii waggaa 10dha kan jedhu ijoollee 5 umrii waggaa 10 bira dhaqnee umrii 10 bira dhaqnee asiitii baay'ina ijoollee ilaalle 5 ijoollee meeqatu umriin isaanii waggaa 15 gadi kan jedhu irratti ijoollee meeqatu umriin isaanii waggaa 14 gadi kan jiran 13 12 11 fi 13 kan qaban baay'ina isaanii 9 eda'uu 12 kan qaban baay'ina isaanii 6 eda'uu 11 kan qaban baay'ina isaanii 8 eda'uu 5 jennee haala kanaan keenya 5 eda'uu 8 eda'uu 6 eda'uu 10 yoo jenne meeqa 29 ta'a jechaadha. Faa irratti waliigala ijoollee meeqatu gooxii ganda kana keessa gara jiran jedhu 41 jalqabarra laallee baarra laallee waan ta'eef 41 umrii 10 umrii 11 umrii 12 13 amma 15tti jiru. Baay'ina ijoollee immoo isaan kanneen walii edaanii 41 arganna. 41 argannaa jechaadha. Kan inni itti aanu chaartii paayi. Chaartii paayi jechuun bifa maaliitiin gara biraatiin maal jedhamee waamama yeroo tokko giraafii geengoo jennee paayi chaartii jennee waamnaani. Giraafii chaartii paayi yeroo tokko giraafii geengoo jedhama. Asirraatii chaartiin paayi odeeffannoo bifa dhaabbataan ibsuuf gargaara. Kan inni gargaaruuf illee odeeffannoo bifa dhaabbataatiin bifa geengootiin kaa'uuf nu gargaara. Ida'amni gartokkee chaartii paayi keessa walitti dhibbata.
Edaama dhibbaantaa yoo kennate gartokkee chaartii keessa jiran yookaan immoo geengoo san keessa jiran waliin yoo edaana dhibbaantaan dhibbataa yoo immoo digiriin keenya 360 ta'a jechaadha. Digiriin keenya yoo ta'e chaartii keessatti gartokkeen geengoo akka golbootti fudhannu safara digirii ibsamuu danda'a. Kanaafuu ibsama kana keessattis edaamni safara digirii golboowwanii walitti 360 bifa geengootiin keenya yoo ta'e digirii 360tti kukkunnee keenya jechaadha. Kanaaf tokkoon isaanii akkamitti paayi chaartiitiin ibsama kan jedhu daataan kenname tokko ni ilaalla. Fakkeenyaatiin ilaalla. Fakkeenya lafti mana barumsaa kenname tokko bakka armaan gaditti faayidaa irratti oolee dhibbaantaan 45 lafa qonnaati, dhibbaantaan 20 dirree taphaati, dhibbaantaan 25 immoo dirree kubbaa miilaati. Kana isaan kan odeeffannoo kanneen walumaa galatti chaartii paayitii fayyadamuun ibsuu dandeenya. Chaartii paayitii fayyadamnee ibsuudhaaf dhibbaantaa 45 dhibba bakka meeqatti irra jechaadha. Bakka 1 2 3 4 bakka 4tti irree tokko lafa qonnaatiif, inni itti aanu lafa dirree taphaa, itti aanu immoo dirree kubbaa miilaa fi kunuunsa biqiltuuwwaniitiif jennee adda adda irree dhibba keessaa yeroo keenyu iddoo guddaa kan qabatu lafa qonnaati jechaadha. Iddoo guddaa kan qabatu lafa qonnaati. Itti aanee dirree kubbaati, kubbaa miilaa, itti aanee immoo dirree taphaati, itti aanee kunuunsa biqiltuuwwanii ta'a. Isa kana gabatee chaartiitiin yookaan bifa geengootiin illee yoo keenye gara digiriitti jijjiiruu dandeenya jechaadha. Mee gara digiriitti jijjiirree yoo ilaalle golboowwan gara odeeffannoo kennaman bakka bu'an ijaaruu fi kufoon isaanii kenname kana tokkoon isaanii gara geengoottis ijaaruu dandeenya. Bifa gabateen bifa parsentaatiin yookaan immoo dhibbaantaatiin illee kaa'uu dandeenya. Kanaafuu lafi qonnaa dhibbaantaa 45 kan meeqa? Maaliif qonni 45 ta'e kan 360 waan ta'eef dhibbaantaa 45 jechuun 45 irra dhibbaati, kan 360 jechuun baay'isuu 360 ta'a. Zeeroon tokko achii balleessaa. Jeneraalii isa kana gaafa salphifnee 160 tokko digirii 160 tokko meeqaaf maaliif ta'a jechaadha? Qonnaaf ta'a. Dirreen taphaa immoo dhibbaantaa 20 kan 360 waan ta'eef dhibbaantaa 20 jechuun 20 irra dhibbaati baay'isuu 360ti. 20 zeeroon tokko asii baddii, zeeroon tokko asii baddii, kanaaf 2 baay'isuu 36 ta'e 72 ta'a. Dirreen kubbaa miilaa immoo dhibbaantaa 25 waan ta'eef dhibbaantaa 25 jechuun immoo 25 irra dhibbaati, 25 irra dhibbaa baay'isuu 360ti. Kanas 25 meeqa takka 25 immoo 4 360 4 immoo 90 ta'a. Inni afuraffaan kunuunsa biqiltuuwwanii parsentaa 100 waan ta'eef kan 360 kunis parsentaa 10 irra dhibbaa baay'isuu 360 zeeroon 2 balleessiti 36 ta'a jechaadha. Isa kana immoo gabatee geengootti fayyadamneetiin yeroo kennu paayi chaartiitti fayyadamnee yeroo keenyu haala kanaan keenya inni iddoo baay'ee qabatu maali jennee isa dhibbaantaa 45 yookaan immoo 162 jennee digirii kan jennee keenya sana jechaadha. Taanee isa 25 isa 20 jennee haala kanaan qoqqoonnee paayi chaartiitiin maal gochuu dandeenya? Kaa'uu dandeenya jechaadha. Amma immoo gilgaala 6 yoo ilaalle gilgaala 6 keessatti hawwiin qabxii barattoonni battallee herreega 10 keessaa argatan akka armaan gaditti keessee qabxiilee kana maaliin irratti hundaa'uudhaan qabxii nuuf kenname kana irratti hundaa'uudhaan gabatee deddeebiinsa qopheessi. Gabatee deddeebiinsa qabxii nuuf kenname kana qopheessuu dandeenya. Lammaffaa irratti immoo giraafii dhaabbataa ijaare. Gabatee deddeebiinsaa erga ijaarreen booda giraafii dhaabbataa isaa ijaare kan jedhu haala armaan gaditti ijaaruu dandeenya. Formaata tokkoon daataa eeguu laallu qabxii tokko nama 5 daaticharraa haala kanaan laalamina. Qabxii tokko nama meeqa fide? 1 2 3 4 5 nama 5tu fide. Kanaafuu qabxii tokko nama 5 jedha. Qabxii 2 kan fide nama 4 jedha. Haala kanaan akkaataa isaan qabxii isaan argataniin maali gabatee deddeebiinsatti fayyadamnee haala kanaan kaa'uu dandeenya. Inni kun maal agarsiisa? Gabatee deddeebiinsaatiin kaa'uu agarsiisa jechaadha. Inni lammataan giraafii dhaabbataa ijaarii jedha. Giraafii dhaabbataa yeroo ijaarru deddeebiinsa gara olii goonee
qabxii immoo gara dalgaa goonee kaa'uu dandeenya yookaan immoo qabxii gara olii goonee deddeebisas dalgee goonee kaa'uu dandeenya rakkoon qabu. Kanaaf amma deddeebiinsi keenya 0 1 2 jedhaatiin hanga 8tti dhufa. Namni tokko argate meeqa? Nama 5 dhumneetiin bifa reektaangulaawaatiin walqixatti haala kanaan keenya kan 2 argate nama meeqa? Nama 4. Kan 3 argate nama 5 jedhaatiin haala kanaan giraafii dhaabbataa ijaarree kaa'uu dandeenya. Gaafiin itti aanu immoo giraafii armaan gadii baay'ina barattoota kutaa 6ffaa dareewwan 4 keessa jiran agarsiisaa giraafichi. Giraafichi kun isaan baay'ina barattoota agarsiisa waan ta'eef tokkoffaa irra maal gaafate giraaficha irratti hundaa'uudhaan gaafilee armaan gadii deebisi. Tokkoffaa barattoota meeqatu daree 8 keessa jira? Daree baa keessa jira. Daree baa hoo jennee baan isa kana dareewwan akkasitti barraa'anii jiru. Baay'ina barattoota gara oliif barraa'e barattoota meeqa? Barattoota 40. Barattoota meeqatu barattoota irra caalaa qaba? Isa kamtu daree kamtu barattoota irra caalaa qaba kan jiru barattoota caa. Caa meeqa? Barattoonni caa daree caa keessatti baratanii meeqa baay'ina isaanii? 50. Baay'ina barattoota daree caa kan daree baa meeqaan caalu? Daree baa keessa 40 kan caa 50 waan ta'eef 50 hir'isuu 40 10 caalu. Daa irratti baay'ina barattoota xiqqaan kan daree kamiiti kan jedhu xiqqaan daree kamii? Daree Aati. Dareen A nama 30 qabata waan ta'eef dareen A xiqqaadha jechaadha. Inni itti aanu immoo inni itti aanu gabateen armaan gadii baay'ina gaaluunii gosoota qalama suuqii tokko keessatti argamanii agarsiisa. Giraafii dhaabbataa odeeffannoo kanaa agarsiisu ijaari. Kanaaf inni kun gabatee deddeebi'insaatiin nuuf kenname. Gabatee deddeebi'insaatiin magariisni meeqa? 9, keelloon 7, cuquliisni immoo 5, diimaan immoo 8. Isa kana irra hundoofnee maal ijaarra? Gabatee giraafii dhaabbataa ijaarraa jecha. Giraafii dhaabbataa yeroo ijaarru kana fakkaata. Tokkoffaa irratti sarara dalgee kana akaakuu halluuwwanii yoo keenye gara olii kana immoo baay'ina isaanii keenya. Kanaafiyyuu inni kun magariisni meeqa? 9 jennee haala kanaan keenya. Keelloon immoo meeqa? 6, 7, keelloon 7, qixa 7 fi qixa keelloo akkasumas keenya. Cuquliisni immoo meeqa? Cuquliisni 5 asii qixa kanaan dhufneetiin dubbisna jechaadha. 5. Diimaan immoo diimaa bira dhufnee asii diimaan 8 jennee isa kana asii akkasitti dhufna jechaadha. Kanaaf inni kun maaliitiin ibsine gabatee isa gabatee deddeebisaatiin ibsame san giraafii dhaabbataa isaatiin haala kanaan kaa'uu dandeenya jechaadha. Inni itti aanu giraafiin armaan gadii dheerina gosa mukkeen adda addaa naannoo tokkoo kan agarsiisudha. Gosoota dheerina maaltu jira? Muka gaattiraan jira, heexoon jira, birbirsi jira, baargamoon jira. Gaafii itti aanee dhufu isa kanarra dhaabbannee giraafii irra dhaabbannee hojjenna. Gaatiiwwan yookaan immoo gaattiraan hammam dheerata? Gaattiraa illee gaattiraa ilaalla. Gaattiraa yoo ilaalle dheerina gara oliitti yoo keenye dheerinni isaa meeqa? 15 ta'a. Gaattiraan 15 dheerata. Inni itti aanu mukni irra caalaa dheeratu isa kam? Warra jiran kana keessaa inni dheeraan baargamoodha jechaadha. Meeqa? 30 meetira 30 dheerata waan ta'eef baargamoodha. Baargamoon meetira 30 dheerata. Inni itti aanu mukni dachaa muka biroo dheeratu jira yoo jiraate kam? Baargamoon dachaa gaattiraa dheerataa jechaadha. Gaattiraan meeqa? Gaattiraan 15, baargamoon 30 waan ta'eef 30 lama baay'isuu 15 waan ta'eef baargamoon dachaa gaattiraa dheerataa jechaadha. Kan itti aanu gaafiin itti aanu immoo aadde Obseen galii ji'a ishee akka armaan gaditti hojiirra oolchite
sagantaa baafattee haala kanaan hojiirra oolchite waan ta'eef isa kana maaliin keenya chaartii paayii irraa safarri kofa golboo qusannaa bakka bu'u meeqa kan jedhu qusannaan as keessatti 20 safarri golboo isaa digirii meeqa ta'a kan jedhu 20 kan meeqa kan 360 jennee 20 kan 360 jechuun 20 irraa dhibbaa baay'isuu 360 waan ta'uuf 72 ta'a. Chaartii paayii irratti safarri kofa golboo nyaata bakka bu'u kan nyaataaf 35 waan ta'eef 35 kan marsaan geengoo 360 waan ta'eef 360 jennaani 35 jechuun 35 irra dhibbaa waan ta'eef kana yeroo salphifnu 126 ta'a. Chaartiin paayii irratti safarri kofa golboo kan maali? Kan kiraa manaa bakka bu'u. Kiraan manaa 15 dhibbaantaa 15 baay'isuu 360 kunis 54 ta'a. Inni itti aanu chaartii paayii irraatii safarri kofa golboo isa kami baasii manaa. Baasiin manaa meeqa? Dhibbaantaa 20 waan ta'eef dhibbaantaa 20 baay'isuu 360 kunis 72 ta'a jechaadha. Chaartii paayii irraatti safarri kofa golboo geejjiba bakka bu'u. Okay. Geejjibaaf meeqatu bahe? Okay. Geejjibaaf meeqatu bahe kan jedhu dhibbaantaa 10 dhibbaantaa 10 baay'isuu 360 ni ta'a 36 taate jecha. Maaliif dhibbaantaa 10 taate kan jedhu yoo barbaadan asii 20 eda'uu 35 55 eda'uu 15 immoo 70 eda'uu 20 90 waan ta'uuf eda'amni dhibbaantaa kanaa dhibba guutuu waan ta'uuf dhibbarraati 90 yoo dhibba 10 taate waan ta'eef asii ijoollee kan irraa hafe immoo geejjibaaf kan jedhu kan irraa haftu sun meeqa jechaadha dhibbaantaa 10 waan taateef 10 baay'isuu 360 ni ta'a 360 kan ta'u ta'a jechaadha. Inni itti aanu chaartii paayii ijaaruun akkaataa adda obseen gadii ishee itti fayyadamte mul'isi. Tokkoon kofoota golboo isaanii keenya jirra waan ta'eef chaartii paayitiin yeroo kennu kana fakkaata. Geejjibaaf 10 qusannoof 20 nyaataaf 35 jedhaatiin baasiif 20 jedhaa haala kanaan paayii chaartiitiin kaa'uu dandeenya jechaadha. Chaartii dhaabbata yookaan chaartii paayitiin haala kanaan kaa'uu dandeenya. Inni itti aanu gaan yoo galiin ji'a adda obsee qarshii 13,926 ta'e qarshiin isheen qusannaaf oolchite meeqa? Qarshii isheen qusannaaf oolchite qusannaaf meeqa toolee dhibbaantaa 20tu qusannaaf oole waan ta'eef dhibbaantaa 20 kan meeqa kan 13,926 jenne isa kana yoo hojjenne immoo 2,785 tuqaa 2 ta'a. Kanaaf qusannaaf kan isiin oolchite walumaa gala galiin isiin ji'aan argattu 13,000 yoo ta'e kan isiin qusannaaf oolchite immoo 2,785 tuqaa 2 ta'a jechaadha. 82 tuqaa 5. Inni itti aanu gaafii ja'affaadha. Inni kun hojii manaa ofii keessan guyyaa dhaloota barattoota daree keetii funaanuun giraafiin dhaabbataan ijaare kan jedhu tokkoon barataa daree keessatti kan raawwatan waan ta'eef barnoonni keenya har'aa asumarratti raawwata. Waan dhageeffattaniif galatooma.